bor yo rabbi jedhe raacheedhaaf kennaa tokko akka biyya baqaatti chech akka biyya baqaatti kennaa tokko qopheessee jira kennaa sana immoo sila kennuun barbaadee ture akka tarraa ol hin galle kunooti kun bor bakka jirtutti siif hojjetame bakka jirtutti namni sun kabajaan dhufee sii kennaa irraa fudhatteeti bakka suuraa haadha kee fannifti sanatti kanallee naa fanniftee bara baraan ittiin na yaadattaa jechuudha. Atis goota keessaa tokko kana fakkaataa galatoomii of guddisiitii uummata kee galateeffadhu galatoomaa ulfaadhaa. Kennaan anaaf jabeenyaa kana waan ta'eef kanaafan kennaa kana kenneefi borsii dhufu. Amma raache sagantaa gabaabsiiti uummata galateeffadhuuti. Waan andagadhee tokko mana mafiitti waa'ee gargaarsa dabarsa. Aslii bira obboleessa keenya aslii bira deemne gargaarsa uummataatu jira. Hundumti keenya waan qoysti asliin galee asliin jira taana galee dubbatu yookaan aslii yookaan maakii. እስከዛ አንድ ነገር በላችሁ ወይ ሌልቲኮ እሺ በገገመደን እንኳን ደስ ያላችሁ ሁላችሁ እንኳን ደስ ያለን ራችሁ የኦሮሞ ህዝብ ሀብት ብቻ ሳይሆን የመላው የኢትዮጵያውያን ልጅ ነክ በጣም እናመሰግናለን ዮሞ ያምታ ከደጋርቶታ አርሰናልቲ አናን ቆጴ ታጀባ እናመሰግናለን ኦሮሞማን ማቼ ቪዲዮ ተመትበል ወጥቶ ጋራ በሁለት እንጋል ባሉሽ ሊሎ አውሪ ገጽታ ያሳየህን ነው ለመላው ለሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች መልካምነትን የኦሮሞን ህዝብ መልካምነትን ባንተ ያዩ ነው በጣም ተወዳጅ ልጅ የመላው የኢትዮጵያውያን እናቶች ልጅ ነህ አንተ እና እናትክ አንተን ስትወልድ ወንድ ነው የወለደችው ላይክ በቃ ብቁ የሆነ ወንድ ወለደሽ የሚባል የለም በቃ እንደዛ ነውና በጣም ሪስፔክት አደርጋለሁ እኛ እንግዲህ በሰው ሀገር ሆነን ነው ልጅነትን ለኦሮሞ ትግል የሰጠኸው ሃይ ስኩል ኢቭን 13 14 አመት ፎቶ ካለኝ እንደውም እና በጣም ለሁሉም ነገር ለጊዜክ ለሁሉም ነገር thank you for being you አንተ ራስን ስለሆንክ መልካምነትን ስላሳየህን እናመሰግናለን እና you deserve የምታረገውን ፍቅር ነው ዛሬ ከመላው ኢትዮጵያውያን ያየኸውና አንተ የኦሮሞ ህዝብ ሀብት ብቻ ሳትሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነህ እናመሰግናለን መልካም ዜጋ ማለት አንተ ነህና እናመሰግናለን ሁላችሁንም ስለተባበራችሁት እናመሰግናለን ራቹ በዚሁ ቀጥል thank you ኒውርዳን ተባረክ ሌልቲኮ የኔ እናት የኔ መልካም እህት thank you so much እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኑሪልኝ ሶዳ አስሊ congratulations anibari yona michi saab yayin to ko ufe akka carrata yere akka deeggartoota arsenalitti aannan qopheeffadhe taara beeyta atiin aannan kaaye ummanni kun baga gammadde baga guyyaa kana argite congratulations Alexitti himera waan ta'e እንደዚህ booda waan bira booda asawna Alex gaafadhu guyyaa Alex waliin warre turre baga gammadde jecha osontaane kala mugocha enuma olitti family da akka sijalan akka soddataane beeyta dhugaa rabbi baga gammadde hordoftonni kelle yolen oromo kasaba biralle war dhufani sanji tayam redun tv la jira shahi dhugaa yero tapni malika namichi warra Ronaldo taphatu sun dhume enuma qaanurra wanca qabu kana ennuni moti Real fanti yero tapha geessani asille yero dinqiseeffattoonni kee gammachuu geessan walakkaa booda gargaarsa uummata keenya shirkaattu jira yaw karaa feesbuukiitiin karaa garaagaraatiin guuraa oolle ammallee asin karaa kaashaappitiif zeelin sagantaa waan qabnuuf hundumti keessanuu uummanni sun baay'ee dararamaara yaw wanti nu asitti qarshii 15 walitti guurru waa godhaa osoo hin taane miidhama uummata irra jiru waggaa 3 uummanni sun waan miidhamaa jiruufi gargaarsa haadha fi ilmoo muka jala jirtu sani akka sagaleen dhagayamu qaamni dhimmi ilaallatu bira akka gayuu fi wanti nu asirratti gurguruuf homaan godhuuf hin beeytani
Sanii fi namoonni dandeettan gargaarsa namummaa walakkaa sa'aa booda ammarraa sa'aa walakkaa booda mana makii koottaa isin jechuudhumaa fi hunduma caalaa immoo baga gammadde baga rabbi si gammachiise. Gammachuun kee kun gammachuu biyya keenya hunda haa ta'u amma gisee tokko asii gammadee tokko achii beela'u tokko asii ba'u gammachuun gimmaasha ta'a hin beeytanii kana anumaa olettu gammachuu kee kana rabbiin sababaa godhee Oromoo fi qabeenya isaatirraa buqqa'eetiin hin beelaa jiru dheebochaa jiru hunda keenya rabbi tokko haa godhu yaaduma jedhu qaba. Thank you so much warri soddaa dooktoraa nama waggaa deebi torba bira baratee bira dhaabbatan hundi keessanuu. Thank you so much. Thank you so much. And I lay in Jachathure, Gamachu Rache, Gamachu Koti, Injifano Rache, Injifano Koti is in Lama Farat is in Jereture. Thank you so much. Undi Kesano Galatoma. Galatomi Asli. Fine. Teredenti Oromo, Teredenti Sabagutta, Teredenti Adunyat. Atama Teredenti Adunyas in Germany. Teredenti Oromo ra ol guddachaa dhuftee jirte jechuudha. You are the best man. Qullu gaafa nuti jennu sobaa miti. Qulqullu namaa gaafa nu jennu. Waa malee hin jenne. Kongora. Nuti laali gammachuu keessa baanee dabarree nama burcuqqoo shan cabse jira laal armatti. Ijoolleen xixiqqoo laal nama gurguddaa laal sammuu qabu nama umrii 18 oliidhis. Ijoollee xixiqqoo mana barumsaa baratu ta'i. Agartee telefoonaa hoo agartee akkamiin fayyadamanii beeynetti jaalala keetiif jecha laala armattu wal fixu jira jechuudha wallah. Ala kana dhiichisu jirraas hin jedhateero. Gammachuun tattee gammachuun Afrikaa guutuuti. Ta Oromoo guutuu kee baatee dabartee Itoophiyaa kee baatee dabartee ta Afrikaa guutuus hin jedhateero. Tantee ooluma yoomillee. Baga nuuf dhalattee baga keenya taate. Adoko galatomi Yoomi ati mootii keenya siin jedhe. Osoo keenya ta'uu baattee ka hormaata ate laal waan ajaa'iba takka sii hima maanguddoota akka nu bira jira gurbaan kun osoo keenya ta'uu baatee silaa ka hormaata qalbiin teennituun akkam dhageettii tajeetu takka nu himte. Keenya ta'uu kan keetittu bakka ati maal siin jedhame jecha siif hin qabateeroo. Nuuf jiraadhu ammallee. Abbaa abdii koo haadhoo koo obboleessa gaarii naa jiraadhu ulfaadhu garmaamu tola. Raachee. Wayee. Maala siin jedhee yaadatta gaafa tapha beellamaa kana qabnu. Wannan jedhe dhufeera moo hin dhufne? Oromoon keessa alfachiiseera ree. Ummatoo qabadhuu gaaf tokko jennaani. Qabadhuu jedhe laara achi namni si jaallataan jedhe isimu beekoo jedhe wallaahi qabadhu jeeni qabatee dhufe ani obboleessoo Oromoon si jaallata mirkaneeffatteetta duris hin beektaa baga qabatte baga dabatte riikardii akka